Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanatti nu wajji turan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayikii sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Magaalaa Gaambeellatti dhukaasa namoota nagaa irratti banameen namoonni afur yoo ajjeefaman 8 madaa'uun gabaafamee jira. Haleellaa namoota nagaa irratti raawwatame kana hordofuudhaan oggurri hojii kaa'amee jira. Guutuu odeeffannoo kana isiniin kenna. Oduun itti aanu boba'aa irratti daballiin gatii taasifamee jira. Daballii gatii boba'aa irratti taasifame hordofee qaala'insi jireenyallee akkaan dabaluu mala jechuudhaan hedduu yaada qaban yookaan yaaddoo qaban ibsanii jiru. Guutuu odeeffannoo kana isiniin kenna. Oduun itti aanu dhaabbileen idila addunyaa mootummaan Itoophiyaa waggoota 5 darban falmitoota mirga namoomaa irratti hacuuccaa guddaa raawwachaa jira jedhanii jiru. Akkasumas hacuuccaa waggoota 5 falmitoota mirga namoomaa Itoophiyaa irra gahe qorannoon ifa taasisee jira isin biraan kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli zooniilee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma cimee itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti tibbana haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa humnoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun hedduu hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaa hedduu hiikkatuun injifannoo irratti argatuudhaan kasaaraa guddaa mootummaa irratti galmeessa jedhee jira. Ammas bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatuun injifannoo argadhe kan jedhe odeeffannoo haaras qabannee jirra. Mootummaan gameessaatti guutuu Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu fi opereeshinii bal'aa gaggeessaa jiraatu ibsee jira. Opereeshinii gaggeessaa jiruunis milkaa'aa jira jedhee jira. Guutuu odeeffannoo kana isin biraan kenna. Magaalaa Gaambeellatti dhukaasa banameen namoonni 4 yoo ajjeefaman 8 madaa'uun gabaafamee jira. Haleellaa raawwatame kana hordofee sochiin daangeffame jedhamee jira. Bulchiinsi magaalaa Gaambeellaa naannicha keessatti wal dhabdeen dabalaa dhufuu hordofee sochiin konkolaataa fi lafoo deemtota dabalatee halkan sa'aa tokkoon booda sochii taasisuu akka hin dandeenye oggura kaa'ee jira. Tarkaanfiin kun muddee 9 bara 2025 yookaan guyyaa tokko dura jechuudha kan ifoome yoo ta'u guyyaa sanatti namoonni 4 poolisii 2 dabalatee sababa dhukaasa irratti banuun rasaasan ajjeefamanii fi namoonni 8 madaa'uu hordofee ta'uu himamee jira. Haleellaan kun kan raawwatame muddee 9 bara 2025 naannoo hoteela Grand Resort magaalaa Gaambeellatti namni eenyummaan isaa hin beekamne tokko namoota nagaa 2 rasaasaan haleelee tokko ajjeesuun kan biraa madeessuu hordofee akka ta'e himamee jira. Oduun itti aanu gatii gurgurtaa boba'aa irratti daballiin taasifamee jira. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa gabaa gatii boba'aa raabsaa irratti fayyadamtootaa fi ittiin gurguru ifoomsee jira. Fooyya'insi gatii gurgurtaa boba'aa haaraan guyyaa kaleessa yookaan muddee 10 2025 kaasee hojiirra kan oolu yoo ta'u gatiin beenzinaa naaftaa adii fi keeroosiinii irratti daballiin taasifamee jira. Haaluma kanaan gatiin beenzinaa liitira tokko qarshii 129.12 kan naaftaa adii liitirri tokko qarshii 129.12 akkasumas keeroosiiniin haaluma wal fakkaatuun qarshii 129.12 akka gurguramu murtaa'u ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa gabaa beeksisee jira. Daballiin gatii boba'aa kun kan fooyya'e yeroo xumuraaf caamsaa darbe yoo ta'u ministeerri mallaqa Itoophiyaa ji'a darbe bittaa fi gurgurtaa boba'aa irratti gibira 30% kaa'uuf akka jiru ibsuun isaa ni yaadatama. Haaluma kanaan tarkaanfiin haaraan kun gibira gatii dabalataa vaatii 15% fi akkasumas qaraxa eksaayizii 15% dabalatee oomishaalee boba'aa irratti gibira waliigalaa 30% kan kaa'u yoo ta'u dhaabbileen dhiyeessii boba'aa Itoophiyaa ji'a tokko booda gibira kana sassaabuu ni eegalu jedhamee jira. Daballiin gatii boba'aa kun immoo hawaasa bal'aa biratti yaaddoo guddaa ta'ee jira. Sodaa guddaa uumee jira. Wantoota jireenya qaaleessan keessaa tokko qaala'uu boba'aa kanaati. Daballiin gatii kun immoo jireenyi daran akka qaala'u waan taasisuuf jireenya biyyattii guutuu irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu danda'a jechuun hedduun yaaddoo isaanii ibsanii jiru. Mootummaan qaala'insa jireenyaa tasgabbeessaa jira, hir'ataa jira jechuun yeroo garaagaraatti dubbataa jiraachuus Itoophiyaatti qaala'insi jireenyaa hir'atuu miti. Qaala'insi jireenyaa qaala'insa bira dabree sadarkaa mootummaallee to'atuu hin dandeenye bira ga'ee jira jechuudhaan hedduun yaada isaanii kaasanii jiru. Oduun itti aanu dhaabbileen idil addunyaa mootummaan Itoophiyaa waggoota 5 darban falmitoota mirgaa irratti hacuuccaa guddaa raawwachaa jira jechuudhaan komii dhiyeessanii jiru.
Akkasumas hacuuccaa waggoota 5 falmattoota mirga namoomaa irratti mootummaan Itoophiyaa dhaqqabsiise qorannoon ifa taasisee jira yookaan ifa baasee jira. Dhaabbileen idil addunyaa dararaa ilma namaa irratti raawwatu hambisuu irratti hojjetan OMCT fi akkasumas Federeeshinii mirga namoomaa idil addunyaa mootummaan Itoophiyaa waggoota 5 darban falmitoota mirga namoomaa irratti hacuuccaa guddaa raawwachaa jira jedhanii jiru. Dhaabbileen lamaan kun qorannoo gaggeessaa turan irratti hundaa'uudhaan gabaasa haaraa baasaniin hidhaan, dararaan, achi buutee namaa dhabamsiisuun, ajjeesuu fi biyyaa baqachiisuun yookaan immoo akka godaanan gochuun hammaachaa jira jedhanii jiru. Dhaabbileen kunneen bu'aa qorannoo isaanii mata duree The Illusion of Progress Ethiopia's Human Rights Defender Under Attack jedhuun baasaniin jijjiiramni erga ministeerri muummee Abiy Ahmad aangoo qabatanii dhufe kan bitaa namatti galu ta'uu fi falmitoota mirga balaaf kan saaxile ta'uu ibsanii jiru. Dhaabbanni teessoo isaa Jenevaa godhate OMCT guyyaa mirga namoomaa idila addunyaa muddee 10 2025 yaadatamu sababeeffachuudhaan gabaasa Itoophiyaa ilaalchisee baaseen bara 2020 hanga 2025 sarbama falmitoota mirgaa irratti raawwate 41 qorachuu ibsee jira. Sarbamni raawwatamaa jiru immoo kan isaan qoratan caalaa hamaa ta'uu maarsariitii isaa gubbatti barruu baaseen beeksisee jira. Qorannoon isaan gaggeessan xiqqaa ta'uu fi gama biraatiin dhaabbileen siviilii Itoophiyaa hidhaa falmitoota mirgaa irratti raawwate 224 galmeessuu ibsanii jiru. Kana keessaa immoo 201 kan gaazexeessitoota irratti raawwatame ta'uu beeksisanii jiru. Akkasumas abbootii gadaa Karrayyuu 16 ajjeefaman dabalatee falmitoota mirgaa akkasumas dursitoota hawaasaa hedduu ajjeefamuu ibsanii jiru. Waggoota 5 darban keessa gaazexeessitoonni 50 ol biyyaa baqachuu yookaan immoo biyyaa baqachuuf dirqamuu isaanii gabaasichi eereera. Akkasumas namoonni 100 lakkaa'aman bakka dhoksatti ugguramanii dararaan kan irratti raawwatamaa jiru ta'us ibsee jira. Akkasumas dhaabbatichi qorannoo gaggeesse keessatti falmitoonni mirga namoomaa 7 dararaa irra gahuu himachuu ibsee jira. 4 ammoo dhoksaadhaan bakka buuteen isaanii akka dhabamu taasifaman jedhee jira. Iddoowwan dararaan kun itti gaggeeffamu jedhame adda dureedhaan kaampii waraana Awaash Arbaa kan jedhe yoo ta'u rakkoon kun yookaan dararaan raawwatamu hangam hammaataa akka ta'e agarsiisa jedhee jira. Dhumarratti walumaa galatti Itoophiyaa keessatti mirgi dimookiraasii kan kufe ta'uu fi mootummaanis sarbamiinsa mirga namoomaa bal'aa raawwachaa jiraachuu dhaabbileen kun ibsanii jiru. Oduun itti aanu kun oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti yookaan immoo godinaalee fi zoonilee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Tibbana mootummaan guutuu Oromiyaa keessatti opereeshinii bal'aa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu gaggeessaa jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee kibba Oromiyaa giddugala akkasumas lixaa fi baha Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaan maqaa opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jechuudhaan guutuu Oromiyaa keessatti bobbaasee irratti haleellaa raawwachuun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argataa jiraachuu beeksisee jira. Tibbana fufteedhaan giddugala Oromiyaatti haala adda ta'een waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhatuu beeksisee jira. Kaaba Oromiyaatti fi lixa shaggaritti immoo aanaalee hunda keessatti haala jedhamuu danda'uun haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa turuu fi loltoota mootummaa hedduu miidhaa qaamaa fi kan lubbuu itti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan aanaa Coobee fi aanaa Abuuna Gindabaratitti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun kasaaraa guddaa mootummaa mudachiise jechuudhaan kan gabaasiyoota waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Amboo fi aanaa Adaabargattis haleellaa raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Adaabargaa magaalaa Hincinnii fi magaalaa Mogor gidduutti ganda Hulaa Goraa jedhamutti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen humnoota mootummaa 5 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisee 5 immoo harkaan qabee kan hafte akka bittinneesse odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Humnoonni mootummaa haleellaa jalaa baraaramte duubatti deebi'uudhaan dallansuu dirree uummata irratti bahuun gabaafamee jira. Duubatti deebi'uun haleellaa namoota nagaa irratti raawwataniin lubbuu namaa kan galaafatan ta'ulleen himamee jira. Ganda Adaadaa Soddolbee jedhamutti haleellaa nama nagaa irratti raawwataniin nama maqaan isaa Bojaa Guutamaa jedhu ajjeesuu jiraattonni himanii jiru.
achuma lixa shaggar aanaa Amboo magaalaa Amboo irraa kiiloomeetira 4 irratti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataniin miidhaa dhaqqabsiisuu odeeffannoon gamas irra ba'e ibsee jira. Magaalaa Amboo irraa kiiloomeetira 4 irratti kan argamu ganda Ejeree jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataniin 4 addunyaa kanarraa godaansuun tokko booji'uun AKM 2 irraa hiikkatuun injifannoo irratti arganne jedhanii jiru. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatuun tibbana injifannoo bakkoota garaagaraatti galmeessaa turuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guyyaa tokko dura jechuun gurraandhala 9/2025 Gujii lixaa aanaa Galaana ganda Boorree iddoo addaa gaara Sonsaa jedhamu irraa kaasee hanga malkaa Daggafaa jedhamutti lola gaggeessaa ture loltoota mootummaa jaha battalumatti addunyaa kanarraa godaansee 10 immoo madeessuudhaan meeshaalee waraanallee irraa hiikkatuun injifannoo irratti argatu hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo naannichaa yookaan zoonichaa ibsee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii baha Oromiyaa Harargee lixaa aanaa Mi'eessotti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatu odeeffannoo nu ga'ee jira. Muddee 9/2025 aanaa Mi'eessoo Araddaa ittisa Roorroo keessatti kan argamu kaampii waraana mootummaa paarkii jedhamuun beekamu irratti tarkaanfii fudhateen miidhaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira woboon zoonii baha. Tarkaanfii mooricha irratti fudhateen loltoota mootummaa irratti miidhaa qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiise jedhee jira. Akkasumas meeshaalee garaagaraa booji'uu beeksisee jira. Uffata waraanaa, teeleeskooppii yookaan immoo kaameeraa, dokumentii hedduu fi meeshaalee biroos hiikkatu himee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Qeellam Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraatti guyyaa kaleessa haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuu himee jira. Aanaa Daallee Waabaraa bakka addaa guutee aannanii jedhamutti mooraa waraana mootummaa argamu itti seenuudhaan haleellaa irratti raawwateen mooricha guutumaan guututti hojiin ala taasisuun loltoota hedduu miidhaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Hedduu madeessee hedduu addunyaa kanarraa godaansisuun meeshaalee hedduus hiikkatu odeeffannoon nu gahee jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa Wallagga lixaa aanaa Mana Siibuu fi aanaa Waamaa gidduutti haleellaa humnoota mootummaa irratti barraaqan raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu odeeffannoo achirraa nu ga'ee jira. Haleellaa raawwateen hedduun madaa'u kan himame yoo ta'u kaabineen tokko, milishaan tokkoo fi raayyaan ittisa biyyaa tokko madaanii hospitaala galuun dhagahamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee gama mootummaalleen humna guddaa komaandoo dabalatee humna qindaa'aa bobbaasuun meeshaalee gurguddaa deeggaramuun oopereeshinii guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiruun milkaa'ee jedhee jira. Bakkoota garaagaraatti oopereeshinii gaggeessaa jiruun loltoonni waraana bilisummaa Oromoo harka kennatan jedhee jira. Mootummaan kana haa jedhu malee humnoonni mootummaan bobbaase tarkaanfiin isaan fudhataa jiran namoota nagaa irrattii fi qabeenya barbadeessuu fi saamuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatti bakkoota garaagaraa irraa himan ifoomsanii jiru. Tarkaanfiin humnoonni mootummaa fudhataa jiran dirree lolaatitti otoo hin taane uummata nagaa irratti yookaan hawaasa bal'aa irratti hojii shororkeessaa raawwataa kan jiran ta'uu jiraattonni bakkoota garaagaraa irraa himanii jiru. Ilma keetti yookaan ilmaan keessantu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuudhaan namoota mana keessaa baasanii osoo meeshaa tokkollee keessaa hin fudhatin mana irratti gubu qabeenya uummataa yookaan loon uummataa saamu namoota nagaa ammoo maqaa hariiroo qabda jechuudhaan walitti qabuudhaan haleellaa irratti raawwatuun lubbuu namoota nagaa galaafatuun itti fufe jechuudhaan jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatti himanii jiru. Oduun itti aanu magaalaan Finfinnee magaalota Afrikaa kiraammanaa qaalii itti ta'an 10 keessaa takka jedhamtee jirti. Kanas kan gabaase marsariitii Business Insider jedhamu yoo ta'u dhaabbatichi ragaawwan lakkoofsaa ifoomanii fi kan maxxanfamanii jiran walitti qabuun gabaasicha qindeessuu ibsee jira. Akka ragaawwan agarsiituuwwan kiraammanaa reetti indeeksin addunyaa irraa 202 keessaa 22ffaa irra kan jirtu yoo ta'u Cape Town 208 keessa 21ffaa Kigaaliin 264 keessa 16ffaa irratti argama jedhamee jira. Oduu biyya alaatiin hooggantoonni Jarman, Faransaay fi Biriteen pirezidaantii Doonaald Tiraamp waliin dhimma Yuukireen irratti mari'atuun himamee jira. Hooggantoonni kunneen Yuukireenitti nagaan akkamitti akka bu'u irratti waliin mari'achuun yeroo dhiyootti furmaata akka argatanii fi waadaa galanii jiru jedhamee jira. Hooggantoonni kunneen guyyoota itti aanan keessatti mariin hedduun gaggeeffamuu akka danda'us irratti mari'atan jedhamee jira. Qondaaltonni kunneen yeroon kun Yuukireenii fi naannoo Yuuroo Atlaantik yeroo murteessaa ta'uu ibsanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee gama Yuukireen immoo pirezidaantii Vilaadimir Zelenskiin karoora haaraa isaanii
karaa mariisistoota isaaniitiin Ameerikaatti ni dhiyeessu jedhamee eegama jedhamee jira. Akkasumas hooggantoonni Awurooppaa karoora nagaa haaraa hojiirra oolchuuf hojjetaa jiru. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp adeemsa nagaa Raashiyaa irratti loogii qaba jechuudhaan qeequun shakkamu. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajji ka ture Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nuu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nuu tura.